Paampiin bishaanii misooma jallisiif gargaaru boba'aa hedduu waan fayyadamuuf qonnaan bultoonni kunniin bu'aa isaan argatan hanga dadhabbii isaanii hin turre. Amma garuu paampii humna aduun hojjetu fayyadamuun isaanii dadhabbii isaanii hambiseera. Soolaarii kanarra guddaa osoo hin fidee kana caalaa oomishuu nan danda'a. Annisaa haaromfaman kanneen akka bishaanii, aduu, urka lafa jalaa fayyadamuun gaaffii lammiilee ishee deebisuuf hojii kan eegalte Itoophiyaan qabeenya uumamaa qabdu fayyadamuun ammoo ka'umsa bu'uura tarsiimoo dinagdee magariisaa eegaltedha. Madaala uumamaa eeganii tursiisuun filannoowwan filmaataa yeroo waliin deeman ga'umsa isaanii Itoophiyaa qofaan kan daangaan osoo hin taane Afrikaa waliin ga'uu fi qonnaan bultoota bira darbees mootora indaastirii sochoosuu fi sharafa alaa biyyattiif argamsiisuufaa kan kaayeffatedha. Warshaaleen gurguddoon madda annisaa haaromfamaa oomishan tibbana ministeera muummee Abiyyi Ahmediin eebbifamanis Itoophiyaan adeemsa annisaa qulqulluu ijaaruu eegalte caalaatti akka ariifachiisanii fi ce'umsa indaastirii kan si'eessanidha. Fedhii haaromsa guddicha Itoophiyaa fi Aayishaa lammaffaa akkasumas maddi annisaa qilleensaa sallaa fi Aluutoo Laangaanoo yeroo gabaabaa keessatti akka goolabamu kan eegamu ammoo maddi annisaa bishaanii hidha Kooyishaa fi kanneen biroo wixinee kanaaf sochoostudha. Ce'umsi kunis gama faalama naannoo ittisuun ga'een isaa guddaa yoo ta'u maddi annisaa ishee 95 annisaa haaromfamaa kan ta'e Itoophiyaan kunis tattaaffii dhiibbaa jijjiirama qilleensaa dandamachuuf taasiftuuf wabii ta'aa jira. Wixineen hojii yeroo gabaabaatti qabatamaa ta'an kunniin hojii Itoophiyaan humna annisaa ardittii walitti hidhuuf eegalteef ragaadha. Hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa fedhii haaromsaa annisaa Afrikaaf mallattoodha. Nuti kanarraa kaanee gara annisaa aduu, qilleensaa fi hurka lafa jalaatti akkasumas annisaa niwukilaaraatti babal'isaa jirra. Mul'ata Afrikaa annisaan walitti hidhuu dhugoomsuun indastiriyaalaayzeeshinii guddisuun hojii faalama naannoo hir'isuu hojjechaa jirra. Yaadamni ministeera muummee Abiyyi Ahmed ardittii annisaa qulqulluun walitti hidhuu kun sharafa alaa argamsiisuu bira darbee faalama qilleensa addunyaa hir'isuu keessattis ga'ee guddaa qaba. ተቋማችን የሚያመርተው ሙሉ ለሙሉ ከታዳሽ ኃይል ላይ ነው። dhaabbanni keenya annisaa kan oomishu dhibba annisaa haaromfamaarraati. Carraa kana biyyoota Afrikaa fi addunyaa biroo keessatti hin arginu. Kana gochuu danda'u keenyaan annisaa qilleensa faaluu gara qilleensaatti gadi lakkisaa hin jirru. Hojiin annisaa haaromfamaa babal'isuu Itoophiyaan eegaltee ibsituu biyyattii ta'ee fi bu'aa qabatamaa argamsiise kun addunyaan beekamtii kan itti kennedha. እነዚህ ሁሉ የክሊን ኢነርጂ Investimentiin annisaa qulqulluu kun hunduu sadarkaa idil addunyaatti Itoophiyaaf beekamtii kan kenne ta'uu isaan COP32 gara Itoophiyaa dhufuun Itoophiyaatti akka qophaa'u kan taasifame. Sababni inni guddaan Itoophiyaan ashaaraa magariisaan laggeen ishee qulqulleessuun walumaa galatti tarsiimoo isheen kunuunsa naannoo irratti hordoftuu fi bu'aa argamsiifteen addunyaan beekamtii kennuun jajjabeessuuf COP32 akka gara Itoophiyaa dhufu addunyaan murteesseera. Hojiileen kun hunduu Itoophiyaan annisaa haaromfamaan adda duree ta'uuf akka jettuuf agarsiiftuudha.